Akkam ooltan? Nagayami? Maal nagayamiti? Maa sagalee sassattarre? Hin danda'an osoo jedhanii OMN ijaarremi? Hin kufa osoo jedhanii isaan kufifnemi? Duuba maa sagalee sassannare? Waggoota muraasa dura Oromoon dhugaa hanga arbaa ga'u kijiba hanga arbaa alagaan qabuun jalaa awwaalame qabsoon keenya qabsoon dhugaa qofaaf waggoota 50 abboonni keenya godhaa turan xiqqaattee laamshoftee haattuuf saamtuun magaalaa kanatti saababbuu ishii diriirfattee yeroo turte keessatti hinaaffaadhaan kaanee nu saamuun hanqatee nu ajjeesuun hanqatee aadaa teenya haaluun hanqatee guddaa keenya xiqqeessuun hanqatee nuti Oromoodha jechuun isaan maraachuu eegallaan daran maraachina jennee I am Oromo first jennee kaane. Har'allee kaleessallee iftaanillee dantaa saba keenya irratti tokkummaa uummata keenya irratti Oromiyaa irratti gadaa keenyaaf afaan keenya irratti abbaa fedhetu olu taala abbaa fedhetu lafa lixa malee nuti Oromoodha Oromummaa keenyaan ni boonna. Kan boonnu garuu afaan qofaan osoo hin taane tokkummaa hojii irratti hundaa'e. Tokkummaa hojii irratti hundaa'e jaalala qabatamaan mul'atu agarsiisuudhaan ta'uu danda'uudha qaba jechuudha. OMN jaaruudhaan qilleensa Oromiyaa yeroo bilisoomsinetti isin keerroon isin ummanni keenya immoo nun salfifne jechuudha. Qilleensa Oromiyaa nuti bilisoomsine biyya teessan bilisoomsaa hoggaa jennu shakkii tokko malatti egaa Minnesota irraa bookifnu jallaan keenya of saba isaat bir'ate. Diinni garuu nutti kolfe. Qeerroon ummanni keenya garuu tokkummaadhaan ka'uun bilisummaa isaa goonfate jechuudha. Arras yoo taate ergaa gabaabaan dabarsuu barbaada. Waggaa 5 irraa Minnesota irraa waggaan dubbadhu halkan 2 bulla halkan 3 bulla kaja'u hin beeynu turre jechuudha. Haa ta'u garuu guyyaa tokkos bullu waggaa tokkos bullu waan Oromoon mataa ol qabachiisu waan alagaa mataa gadi cabsu hojjechuu qaban heddeetti hojjechaa turre jechuudha. Har'as boru lubbuun jirraaf hin jirru hin beeynu. Boru ni jirraaf hin jirru hin beeynu. Wanni bara baraan jiraatu garuu wanni bara baraan hin hafne garuu Oromummaan teenya qabsoon nuti uummata kanaaf goonu goonni kuteef hogganni kufeef dhaabni diigameef ta'u duuba hin deebiin gara fuuldura waan itti fuftuuf dhaamsa takkan dabarsuu barbaada. Dhaamsi duraa waa'ee miidiyaati. Akkuma reebu jeetti dhugaa osoo qabnu haqa osoo qabnu hayni keenya awwaalamet leechallooti xiqqoo ummata keenya irraa walitti qabneen humna namaa xiqqaadhaan dhugaa keenya mul'isuu dandeenye alatti hafan izaawuti basabbisaallachuu osoo jaan biyya teenya galuu dandeenye jechuudha. Har'allee barbaachisummaa miidiyaa gadii xiqqeessitanii ilaalinaa. Bara kana keessatti bara teknoolojii kana keessatti bara globalizationii kana keessatti ciminni miidiyaa dhugaa qabaatan qofa osoo hin ta'in dhugaa ofiisan bifa teknoolojiitiin bifa tarsiimoo masakameen geessuun barbaachisaadha. Akkuma waggaa 5 dura qilleensa Oromiyaa irratti dhartii fi sobni alagaa taraa itti wal dabraa ture san har'allee bilisummaa xiqqoo arganne injifannoo xiqqoo arganne nu harkaa buusuudhaaf waan xiqqoo harkatti buufanne nu jalaa buusuudhaaf Oromoon waliin ta'u hoggansi Oromoo biyya bulchuu hin danda'u Oromoon nama fixuudhaaf deema ka jedhu ololli Oromoo fi Oromummaa jibbisiisuudha. Akkuma agartaniin miidiyaa mootummaatiin osoo nafne nurratti banamee jira. Akkasii miti qeerroo. Kanaaf ummanni keenyas dargaggeessi keenyas miidiyaaleen keenyaa fi mootummaanis barbaachisummaa miidiyaa gadi laaffisanii ilaaluun osoo hin taane
miidiyaan wayyaanee gurguddoo sanii'uu kan lafaan dha'e ta'uu beekuudhaan har'as akkan salphanne har'as taqabnu harkatti jabeeffachaa bifa hundaan dorgomaa deemuu barbaanna. Gama OMN'n akkuma amma dura godhaa turretti gaafa alagaa keessa turreeyyuu gaafa biyya alagaa turreeyyuu ni duuguudhaaf yeroo yaalametti irra aannee akkas geenyetti 99 nu guranii 99 qilleensa irratti akka deebinetti arrallee jabaannee hojjanna. Haa ta'u garuu OMN qofti gahaa miti. Ummanni keenya OBS jabeessuu danda'uu qabdan. Mootummaan keenya OBN walabummaa isaa kennitanii fi jabaatee sagalee ummataa akka ta'u irratti hojjechuu danda'uu qabdan. Mootummaan biyyanaa mootummaa federaalaa waan ta'eef sirna federaalizimii utubuun wabii biyya kanaatiif saba keenyaatiif barbaachisaa waan ta'eef miidiyaaleen harka mootummaa jiran ilaalcha farra mootummaatiif farra sirna federaalizimii biyya kanaa dabarsan irraa akka ufukuran waan tokkummaaf nagaa ummataa ol guddisu irratti akka fuulleffatan bulchiinsarra hamma gaazexeessatti keessa laalanii irratti hojjetuu qaban jedheetiin abdadha. Egaa Oromoo gama miidiyaatiin eegala kanan jee har'a waanin ji'a 8-9 dura jee tokkoon isinitti himuu barbaada. Bara Oromoon baay'ee mirkaane sanitti bara injifannoon nu mirkaansee nu macheesse sanitti isinitti wayi waachaan ture. Isinitti wayi waachaan ture. Dhiichi san baay'isinaa dhiitamuutu dhufa. Utaalchoo hin baay'isinaa kufuutu dhufa jechaatin ture. Arras yoo kataatu taate gamaa gamana laala wal ilaala wal hubadhaa. Dhaabbileen siyaasaa keenya qabsoon bilisummaadhaa goonu sadarkaa kanarra geessee jirti. Haa taatu garuu qabsoo aangootiif jecha waldhaansoo aangootii fi wal dhidhiibbaa kursii reefu harka teenya geesse tana wal jidduutti hin cabsinaan jedha. Kana jabsee himuun barbaada. Qeerroof qarree wanni ani isin gaafadhu wanni ani isin gorsu akkuma reefu jeetti dhaamsa tokkoon isin dabarsuu barbaada. Qabsoo kana keessatti injifannoon har'a xixiqqoo mul'atu tun boru dhabamuu dandeessi. Takkaa'uu jallina keenyaaf laafina keenyan takkaa'uu shira diinatiin. Jallaa keenya diriirfachaa kararratti wal deebisaa yoo kan hin deemne taate yoo wal hin dhaggeeffanne taate wal tuffachuu fi wal dhidhiibuun jabaachaa yoo ka deemtu taate alagaan nutti kolfa jechuudha. Ummanni keenya abdii nutti kuta. Kanaaf kanarraa of eeguudhaan cimnee deemuu danda'uu qabna. Qeerroon wardiyyaa sirna ce'umsaa kanaa isini. Qabsoo gara fuulduraa goonuu keessatti aggaamii sirna federaalizimii kana diiguudhaaf godhamaa jiru. Shira Oromummaas taatee mirga sabaaf sablammoonni ofiin bulchuudhaaf qabsoo waggaa 50 keessatti goonfatan kana xureessuudhaaf godhamu. Gama miidiyaatiinis gara qabsoo dachirraatiinis gara beekumsa maddisiisuudhaanis dura yoo kan hin dhaabanne taate sirni federaalizimii kun ololaan hamileen ummataa bu'ee waardiyyaa ta'uun keenya hafee sirni federaalizimii kun gara miidhamutti yoo ka deemu taate Oromiyaafis Itoophiyaafis balaa hamaa waan ta'uuf sirna federaalizimii kana tiksuu irratti tokkummaadhaan dhaabbachuun barbaachisaa irratti fakkaata. Kanumaan wal qabatee biituun biyya sabaaf sablammootaati. Kan qabsoofne jibba sabaatiif miti. Kan qabsoofne nuti dhiitamne ormi nurratti fincilu ormi nurratti tuulamu nuti saamamaa kan biraa quufu nuti beelaa kan biraa deeqqafachuudha dinne malee sabaaf sablammii wajjin buluu hin dinne nuti. Kanaaf qeerroo duula maqaa balleessuudhaaf godhamu sabaaf sablammoota irratti godhamu dura dhaabbachuudhaan saboota jaalachuudhaan saboota ofitti qabuudhaan saboota ofitti hammachuudhaan gaarummoo ormaa jecha dantaa keenya dabarsinee eenyummaa keenya gurgurannee osoo hin ta'in of kabanyee ormas kabanyee waliin jiraachuu irratti hojjechuudha qabna. Hawaasa keenya OMN daawwatuuf deeggartoota keenyaaf kan biyya alaatiif biyya keessa jirtan hundaaf baga waggaa 5ffaa isiniin ga'e jechaa qabsoo kana keessatti yeroo minootaa turetti yeroo qabsoo hedduu godhaa turre sanitti ummanni keenya biyya alaatiif biyya keessa jirtan tumsa nuu gootaniif hedduu galatoomaa. Nama tokko garuu maqaa dha'uun barbaada. Yeroo gaazexeessitoonni hedduun rafanitti yeroodhaan kophaa kiyya biiroo kiyya rafutti jaalannee gammadaa VOA irraa takka hin rafne turte jechuudha. Nama haa kanarraayis qabu ummata kanarraayis qabu qabsoo waggoota 4 kana keessatti gaazexeessitoota hunda caalaa halkanii guyyaa dhugaan Oromoo dhokatee akka nafne dhiigni qeerroo jigee akka nafne
dhugaan saba keenyati biyya kana ifatti akka bahu warra godhu keessaa tokko waan taateef hedduu tarreessuu osoo hin danda'u immoo isii maqaa dha'uun dirqama nama ta'eefi isii naa galateeffadha. Gara fuulduraas jabaannee waliin dalayna gara OMN'n dhugaa Oromoo karaa dhugaatiin bakka dhugaan jirtuuf akka isiin jirtutti baasuu itti fufna. Warri dandeettan nu deeggara, warri hin dandeenye du'aa hinuu godhaa, warri kararra jirtan kararraa nu godhan jaa injifannoon arras boruus uummata keenyaaf.